kaasetta kana keessa kaasenni isiniif qarshii guddaa kaffalame isa kam? Kumsa kana aadaa teenya kan kumsa khana gurraacha khobona khaju khare fenyu nadamte juusan khuda shanjeetti toltaane boda magala ninjirtu gurguramu didi khasenni nanje gafa copyright isani copyright ndoite akuma jirutti denade be nanje malaka waltane dise hafe inumatu irrabusa Abdul Salam kan wajib natsadalage malaka male nagardarage natsadalage umati wata kanan kenene wanu ma yochi de munu karshi khudan ab wanu jimada no kannas kana dalain bafnitin sawan kenen be khugan ani fiti yawata karila ko dagamira ummata bergaira kasi hoyo dagame ka jalo jalatama jahan fayya gutu so kabdu te tumba sa khalin ka jor bais khaten charraka tudiban telka ni fi guyati somali hogana nakarije isaolu setine gujira balloni dufti tarabbi bobba suji wanarkadu samen hataddu afa narra walikafina ja bu'a muuziqaa ishee ummataaf karraabsaa ture abbaa mana muuziqaa naggaariitiitti bu'a isheen argachuu qabdu hin arganni waan ummanni jedhuufi maali sababiin jedhuufis gaafachuuf barbaanne gaafii keenyaafis eeyyamaa ta'uu hin dandeenye. Artist Almaaz yeroo ammaa jiruu gadadoo keessatti argamti. Jiruu artii muuziqaa ishee keessatti kabajaa fi beekamtii gonfachuun alatti qabeenyi ishiin horatte hin jiru. Muuziqaan ishiin gurra dhageeffataatiin geette baay'inaan kaaseetta 10 haa ta'u malee bu'aan gama horiin irraa argatte har'a fayyaa ishee yaaluu danda'u hin qabdu. Horii haadhamu malee qabeenya horii caalu jaalala uummata bal'aa ni qabaa jetti. Yeroo ammaantana ani maantana nin dalagadaju dalagachuun nin dande fayyaatani yonin fayye garuu ummanni na cinaa dhaabbate keessa ummanni bal'aan Oromiyaadha kanin jaaladhu kana jaalatu qabeenya biraan qaban qabeenya kiyyo ummata bal'aadha na cinaa dhaabbate waa hanna barbaachisu yoo naan godhe nin dalagadda fayyaati yas ifi wallaana jechuudha amma yusi kubee treatment ana rukuba makam jirtisi dibeetan ani waqarotti dhufeen beeku huno hoggaan dubbadhu sinin dadhabaan agarte hoggaan deemus miilum kana narraddo hoggaan nyaadhus aku cinqii takka na fida ani dhiini nadraadhu waan hin tahin beeku baati mata kana na jabaat reeta na wajjin fiigu eegaan eegale huno amma meeqa bara sadde mano sagaltami sadihirra eegaan dalagaa raaree jedhe isaanii wajjin fiiga haggas khanii fiigete isu ammanta nati isulle dadhabe namatti barbaadachaa ta'e namna waan gargaaru jira. Namoonni dhiyeenyaan artist Almaaziin beekan haasofsiifne akkana jedhu. Almaaz beekuun kiyya hojii dura beekuu ture bara 90 dura bara 90 eegalee hanga amma haalaan beeka walitti dhiyeenyaas qabna hojii takka-takkallee ka wajjin hojjenne qabna kana beeka jechuudha. Yeroo mee beekamtiidhaan asiin dura gurraa fi dhageettiidhaan beektu sanaa fi amma yeroo argitu maaltu garaagarummaan sitti mul'ate? Beekuma irra caalaa jechuudha. Nama tokko oduu gwa dhageessee fi fuuldura kee gwa arkitee walii geesse garaagarummaa jiraachuu mala garaagarummaan arke isin gara laafidha. Gara laafti sirba kana qofaa miti kan uummataaf hojjettu. Isin qabeenyisi akka nama ummataati malee qabeenyisi takkaan horii maallaqa takkaanuu dinagdee ari'u miti. Horiinsi ummata amma jirtu kana isin nama guddaadha. Ammallee taanaan saba sitirraa boodin jenne ummata jira waliigalatti saba saloomotaaf jechuu qiyya ammallee jechuudha hanga humna sititti hanga du'utti illee hanga ogummaan qabu takka ummata qiyyaaf niin hojjedheetti ammallee ganaan hojjedhe jechuu jirti. Tuli kamii dhaamsati ummatichaaf dabalchistoo jiraate? Dhaamsaan an dabarsu yoo jiraate anarraa eegalee jechuudha. Almaaz akkuma duraan ibsa sanitti ummata keenyaaf wanni isin gumaachuu jirtu waan laayyootti eegamaatii miti. Dhugatti sirbiisiidha. Aadaa qaba, seenaa qaba, jaalalaa qaba, kan hunda qaba jechuudha waliigalatti. Kanaafuu hundinuuf
goote akka uummataatti nutis hanga nu goote takka isin ammoo hin arkanne isinis agartanii jirtan akkuma waliin quba qabnu jechuudha amma isin hisa yeroo sooreysaat kaanoo xoorataa kajaamu irra jirti ammoo hanga humna sitillee ammallee niin tattaafadhaa malee harka namaatiin eeggadhate jettu miti haa ta'u ammoo jiruu amma jirtu tanaa waliin wal hin simattu isilleen dubbachuu baattu nuti dubbachuu ni dandeenya ni harka irraas khanumaahu ilmaatu ammas ilmaan haadha abbaan qabnallee hanga lamaan hin beekane fedhi heessite khajiraachisu jirtu khabarsiisu jirtu jechuudha humna masii tanaan tanaafu ummataan kan hinju isin tuni hanga nu goote takka waan bu'aa isiif goote takka hin qabdu nuti ammoo bu'aa isiidhaaf godhuudhaaf hangnamu hanga humna isaa gargaarsuu qaba. Wilistoo almaa ollatti yaada. Mee ollatti waggaa meeqaaf wajjin jiraatte? Amata 25 ni taati. Mee maaliin beektuun reefi? Si gaafa dura gaafa bareeddu sirba oyxoo akka gootuun beeka. Mammoo dhukkubsattee jirti. Fayyaa dhabdee nama gargaaruuf barbaaddi. አርቲስት አልማዝ ቀደም ሲል እንደምታወቀው በኦሮምኛ ዘፈን አርቲስት አልማዝ ዌሊስቱ ቤከምቶዳ አኒስ ስርባሽነን ደገፈዳ ሰገሌሺስ ባእንጃረዳ አልማዝ ቀበኛ ኡመተ በላቲ ዱኩብሰቴ ረኮረት ተርገምቲ ከናፉ ገርጋርስ ኡመተ በላ በርባድ ሀብት በመሆኗ የህዝብ ድጋፍን የመንግስትን ድጋፍ ስለምትፈልግ አስፈላጊውን ትብብር ቢደረግላት እጅግ በጣም ጥሩ ነው የሚል እምነት አለኝ። rakkinishin qabdurra argite inumayu gargaarsa ka gochuu fi qab ndanda kan jettu dhageenye gargaarsa maal gochuudhaaf feeta amma gargaara waan feetetu maan godha beete fakkeenyaaf amma ishii wanni kaaseta hedduu qabdi intalti almaaz sanifu amma jireenyi ishiinis yoo laalne jiruun ishii jireenyaa miti beete gizee kanatti waa takkaan qabdu isinis ni beeta nutis ni beeka ollaa teenyaadha beete sanifu manni muuziqaa yoo fiqaadhaan nuuf kanne kaaseta tokko faasan akka haaraa godheetumaan dalageetiin uummanniif akka kennuun godhu fedha ani. Akka uummataaf raabsuutu jechuudha. Saniin fedha. Tolaan jechuudha. Gaara gamaa gamanarraa sagalee ta'e dhagayamaa bilbila jaalalateeti onnee torraa na dhawama siif dhufe kunoo dhufe ollaa keetiin jira kootu dafii na biraa na bira.
Nutis akkuma isheen jettee qabeenyi guddaan jaalala uummata bal'aati. Dhibee irraa fayyaa ishee baraaruuf uummanni bal'aan awwaachuu qabaa jenna.